Daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundatti ashamaa isiniin jenna. Warri guyyaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa, warri galgala galgala gaarii qabaadhaa isiniin jechaadha. Oolmaa Oromiyaa ka guyyaa arraan tanaatiin isinitti hima. Oolmaa Oromiyaa ka guyyaa arraan tanaa keessatti mootummaan Kiiniyaa naannoo waraanni bilisummaa Oromoo fa'aa dhiifama. Mootummaan Kiiniyaa naannoo waraanni bilisummaa Oromoo maadheeffatutti opereeshinii akkamii gaggeessuu barbaaddi? Gargaarsi nyaataa naannoo Booranaa fi Baaleetti osoo uummata bira hin gahin aangawoota mootummaadhaatiin kan saamamaa jiru ta'uun himameetii jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa aangoo mootummaa keessatti qabanitti fayyadamuudhaan Oromoota magaalaa Finfinnee irratti reebicha addaa kan gaggeessaa jiran ta'uun gabaafamaatii jira. Guyyaa joornaalistoota addunyaa irratti Itiyoophiyaan joornaalistoota reebuu keessatti sadaffaa irratti kan argamtu ta'uun ibsameetii jira. Lammiileen Oromoo magaalaa Jijjigaa irraa bara 2018 keessa buqqifamanii turan deeggarsa nyaataa kan gurmuun baha Oromiyaa isaaniif taasise irratti gammachuu qaban ibsaniitii jiran kanneen ja'an hangafoota oduudhaati. Sa'a takkaaf qophiin teenya tuni isin waliin turti hamma dhuma qophii teenyaatti akka nu waliin turtan gamnumaan isin afeeraadha. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatinaa. Laayikiin keessan hedduu nu barbaachisa. Akkasuma Ikraam Jamaal Ibrahim Muhammad abbaan siidhaa beekamee jira. Dhumarratti gabaasa kana isiniif qabna. Abbaan isiidhaa Jamaal Kharruu nama jedhamu nama Oromoo nama beekamaadha. Isin gabaanuma abbaa siidhaa hin iyyafatiniif malee abbaan akka mitiyyoo isaa achi Soomaalii akka jirtu nama hedduudhatti hime. Ammallee innilleen akkasumatti iyyaafata kan taasisaa jiru ta'uu akka HNN'tti odeeffanneeti jirra. Kanarratti gaa yeroo gabaabaa keessatti gara dura teessoo dhaabbata mirga namoomaa Oromoodhaa addee Arafaat Jibriiliin kan wal qunnamsifamuudhaaf jiraatan ta'uu gamnumaaniin gurra isin buusuu barbaada. Ikraam Jamaal Ibrahim Muhammadii intala Jamaal Kharruudhaati, intala Oromoodhaati, shaggaa Oromoodhaati, baga nuuf jiraatte, baga nu iyyaafatte, abbaa kan keetii wajjii yeroo dhihoodhatti wal qunnamsiisuudhaaf jiraannaa jechuun dhaan barbaada. Achumaan egaa qophii teenyatti seenna. Qophii teenyatti seenuudhaan duratti muuziqaa cehumsaa kanaanii garasitti dabarra. Na waliin tura. Tole daawwattoota keenya walitti deebineetii jirra. Akkumaan jalqabatti isin himuudhaaf tattaafadhetti mootummaan Itiyoophiyaadhaa yeroo garagaraatti mootummaa Kiiniyaa wajjin waliigaltee garagaraa mallatteessuun isii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa naannoo kibbaa jiraatu gara mootummaa Kiiniyaadhaatiin akka weerarri irratti gaggeeffamu dhiibbaa yeroo garagaraatti godhamaa turte. Gaafa Mallas Zeenaawiidhaatis waan akkanaatu godhamaadhaa ture. Amma guyyaa arraan tanaa walgahii cimaadhaatu Kiiniyaadhaatti aangawoota mootummaa Itiyoophiyaadhaatii fi mootummaa Kiiniyaa jidduudhaatti deemaadhaa jira. Waliigaltee 1970 Itiyoophiyaanii fi Kiiniyaan waliin mallatteessitee turte irra deebi'anii gamaa gama taasisaadhaa jiranii. Kanarratti ministeerri mootummaa biyya keessaa kan mootummaa Kiiniyaadhaa gabbahee guyyaa kaleessaa ibsa kennuun isaa ni yaadatama. Ibsa suni akka BBCdhaan qophaa'etti isinii dhiyeessina. Ibsa ministeerri biyya keessaa kan Kiiniyaadhaa waa'ee sakattaa waraana lafa waraanni bilisummaa Oromoo maadheeffatu irratti gaggeessuudhaaf deeman isin biraan geenya nu waliin tura. Kiiniyaan bulchiinsa Marsabit kan Itiyoophiyaan waldaangessitutti humna nagaa guddaa bobbaasu beeksifte. Kutaa bulchiinsa kanaatti galgala sa'aatii 12 hanga ganama sa'aatii 12tti dhorki sochii ji'a tokkoof turu kaa'ameera. Caamsaa 2 galgala irraa eegalee guutummaan kaawuntii Marsabit uggura sochii jala akka seentu hoogganaan dhimma biyya keessaa Keeniyaa Fred Matiang'i beeksisaniiru. For a long time,
Bulchiinsa kaaba baha biyya keenyaa kan taate kaawuntii Marsabeet yeroo dheeraaf rakkoon nageenyaa qabdi ture. Marsabeet Itoophiyaan waldaangeessiti. Naannoo badhaatuu hawaasa jabaatee hojjetuu fi nageenya jaallatu qabdi. Haa ta'u malee dhimma seenaan wal qabatuun yeroo dheeraaf rakkoo nageenyaa cimaatu jira. Maatiyang duulli hidhannoo waraanaa seeraan alaa naannicha jeeqaa jiru qulqulleessuu itti fufaa jedhan. Maatiyang rakkoon nageenyaa Marsabeet yeroo dheeraa kan lakkoofse ta'uudha dubbatan. Bakki gosti Oromoo kaaba Keeniyaa lafa daangaa Itoophiyaa waliin waldaangeessu keessa qubatan Marsabeetii fi Isiyoolootti ji'oota darban walitti bu'insi sababoota adda addaan hawaasa naannicha jiraatu gidduutti dhalate lubbuu namaaf qabeenya hedduu balleesse. Maatiyang Isiyooloon addatti lafa jeequmsaati jedhan. Bakki addaa Koom jedhamu albuuda baastota seeraan alaa wajjiniin wal qabatee walitti bu'insota naannichatti gama adda addaatiin deeggaruutu jiraa jedhan. Qabeenya albuudaa seeraan ala baasurraa argamu kunis sochii shororkeessitootaa deeggaraa waan jiruuf tarkaanfii ammaan dura fudhannee hin beekne akka fudhannuuf sababa ta'eeraa jedhan. Haala nageenya naannichaatti rakkoo keessa galaa dhufe sirreessuudhaaf ammaan duras qaamoleen nageenyaa gahaan ergamuu fi sochiin meeshaa waraanaa seeraan alaa hanga dhaabbatutti opporeeshinicha akka itti fufus qondaalli kun himaniiru. Hooggantoonni naannichaa gosti isaanii seeraan ala meeshaa akka hidhatu gochuu isaaniitiin haalli nageenya naannichaas rakkoo keessa galeera jechuun caasaa mootummaa naannichaas komataniiru. Opporeeshiniin mootummaan Keeniyaa kaaba biyyattitti irra jireessaan Marsabeet keessatti raawwatuun cinattis bulchiinsa Koomuu, kaawuntii Meertii, Isiyooloo fi naannoo Sololoo keessattis akka gaggeeffamu gabaafameera. Haalli nageenya naannichaa yaaddoo biyyaalessaa Keeniyaati. Sababiin jedhameef immoo shororkeessitoonni ulaa sana fayyadamuudhaan meeshaalee waraanaa gara kutaalee Keeniyaa kaanitti dabarsuudhaaf itti gargaaramaa jiru yaada jedhuuni. Mootummaan ammoo gura sochiif duula waraanaa labsuu isaatiin dura aangawoonni naannichaa rakkoo kanaaf fala akka dhiyeessan yeroo ji'a 3 kennee akka ture miidiyaan Keeniyaa The Star gabaaseera. Maatiyang rakkoon naannichaa siyaasa lafa babal'ifannaa, hongee, teessuma lafaa rakkisaa fi daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa hammaateeraa jedhan. Dabalataan tasgabbii dhabuun siyaasaa fi rakkoon biyyoota ollaa rakkoo naannoo sanii hammeessuu fi meeshaan waraanaa salphaatti namoota akka ga'uuf qooda qabaachuudha dubbatan. Tole daawwattoota keenya gabaasa kana waliin dhageenyeeti jirra. Gabaasni kuni waraanni Keeniyaadhaa opereeshinii ji'a tokkoof turu naannoo Marsaabeetii fi naannoo Si'eelloodhaatti gaggeessuudhaaf kan qophii xumuratee jiru ta'uu ministeerri biyyattiidhaa addeesseeti jira. Akkuma kanaan dura isinii gabaafnetti Birhaanuu Juulaadhaatii fi ministeeronni raayyaa ittisa Keeniyaadhaa yeroo garagaraatti dhimma kanarratti waliigaltee mallatteessanii turuu isaanii torbaan lama dura isinii gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Amma kanumaan wal qabatee dhimma daangaa biyya lameenii irratti mootummaan Itoophiyaadhaatii fi mootummaan Keeniyaadhaa magaalaa Naayiroobii irratti marii bal'aa dhimma kanarratti kan gaggeessaa jiran ta'uu HNN mirkaneeffateeti jira. Kanaan wal qabatee opereeshiniin amma ji'a tokkoof naannoo sanitti gaggeeffamuudhaaf jiraatu kuni xiyyeeffannaan isaa guddaan waraana bilisummaa Oromoo duubbee naannoo san godhatee jiru irratti kan xiyyeeffatee deemaa jiru ta'uu kanaatu dubbatamee jira. Naannoon ammoo waraanni bilisummaa Oromoo achitti duubbee godhatee naannoo san jiru kuni Marselleedhaa fi Marsaabeetiidha. Naannoon tuni naannoo Oromoota Keeniyaadhaati. Jaalala yookaan akka seenaadhaatti amma duratti addi bilisummaa Oromoo gosoota kana gaafa kanaan dura osoo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san hin dhaqin duratti gosoota adda addaatu gosoota Booranaa kana weeraraa ajjeesaa reebaa lafarraa fudhachaa ture. Garuu addi bilisummaa Oromoo isaan dargaggeessa akka jirutti leenjisee fi hidhachiisee akka nama isaan weeraru hunda akka firaa dhorkan godheetii ture. Achirraa qaban isaanis kunuunsa addaa waraana bilisummaa Oromoodhaatiif hannaa turanii waggaa 30 dabra kana wayyaaneen tarkaanfii hedduu naannoo sanitti fudhachuudhaaf tattaafattee garuu waraana bilisummaa Oromoo bira gahuu hin dandeenye. Maaliif gosti Booranaa waraana bilisummaa Oromoo duubbee achi naannoo san godhatee jiru difeensi ta'anii akka gaariitti waan ittisaa turaniif mootummaan wayyaanee waggaa 27 guutuu naannoo san itti yaalii taasisaa jiru turte osoo guyyaa tokkollee itti hin milkaa'in darsasiidhaa guratee gara Maqaleedhaatti galuudhaaf dirqamte. Amma Birhaanuu Juulaadhaatii fi Abiyyi Ahmedii fi Alamuu Simeedhaatii fi gareen leellistoota Amaaraa kanneen waraana bilisummaa Oromoo xaraganii dhabamsiisanii baandiraa adii Amaaratti agarsiisuudhaaf deemanii
Amma gaa kana ittillee hin milkaa'anii milkaa'uudhaaf illee hin jiraatanii maaliif waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aan tanaa magaalaa Amboodha. Amma suuraan tuni magaalaa Amboodhaatti iskuula haayiskuul magaalaa Amboo keessatti argamutti waraanni suuraa kaa'aa jira. Isaan Marsaabeetii fi naannoo Kiiniyaatii fi naannoo daangaa keessa isaan barbaadaa jiranii. Guyyaa har'aan tanaa wanta magaalaa Finfinneetti mudatees kana adda baasanii ilaaluun gaariidha miti. Maaliif magaalaa Finfinnee keessa iskuula afaan Oromoo barsiisuu hedduudhaatu banamee jira. Iskuulan magaalaa Finfinnee keessatti banamanii afaan Oromoo akka barsiisaniif jiru kuni mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti bulaadhaa jiranii. Garuu alaabaan jiruu fi faaruunii fi maaliin waanuma jarri barasanii alaabaa Oromoodhaan dura takka arkanii beekanii alaabuma mootummaan naannoo Oromiyaa qabu tana guyyaa har'aan tanaa ol baasanii fannisanii faaruu alaabaadhaatis ijoollee Oromoodhaati iskuulii Oromoodhaati kabuluun mootummaa naannoo Oromiyaadhaati ijoollee rarraabsanii akkamumatti alaabaan Oromoodhaa as keessatti fannifamti akkamumatti faaruun alaabaa as keessatti nutti jaamti jaanii yaa'ii kaasan ijoolleeni achitti abbootiin ijoolleedhaa hulaa cabsanii dhufanii ijoollee isaanii guurratanii yaa'ii guddaadhaatu guyyaa har'aan tanaa magaalaa Finfinneedhaatti tahee jecha. Sababni innis alaabaa Oromoodhaatii fi faaruu alaabaa Oromoodhaa arguu hin dandeenyu jaaniiti yaa'iin taatee jecha. Amma gaa sababii finxaaleeyyiin Amaaraa woboo irratti bobbahuu qabdanii woboo dhabamsiisuu qabdanii ja'uu qaccilama kana fudhatanii woboo irratti bobbahanii gara Shaawaa keessatti yeroo garagaraatti xayyaara doorooniidhaan mootummaan uummata nagayaa weeraree ajjeesaa reebaadhaa uummata guutuu biyyaahis baqachiisaadhaa jira. Garuu wanta mootummaa san keessaa naa ajaa'ibe keessaa gareen takka waraana bilisummaa Oromoo har'aan tana dhabamsiiftee borumtaa Amaara bira dhayxee haa kun hammee maal isin goonaa dhabamsiifne jechuu barbaaddi sujuuddeetii fi garee biraatti jira. Waraanni kun jiraachuun nutuufuu kabajaadha. Yoo waraanni kun jiraate nutuu jiraannaa. Waraanni Oromiyaa fi Oromoo je'ee jiru kuni Amaara hirriba dhorkee waan jiruuf isaan jiraannan nutuu jiraanna warra je'ee lafa jalaan waraanni bilisummaa Oromootiif odeeffatallee hannuutu jira. Warra waan silaa inni barbaachisu. Waan silaa isa barbaachisu hundallee laatuuf jira. Kun egaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jira fakkaata. Amma gaa suuraan guyyaa har'aan tanaa sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru waraanni humna addaa Shimallis Abdiisaadhaa kaslaa naannoo sanatti ergaman waraana bilisummaa Oromoodhaatti harka kennatanii waraana bilisummaa Oromootii wajjin wal haammachaa jiraachuu agarra. Gaa qaama lamaatu jiraacha. Qaama waraana bilisummaa Oromoo akka jiraatu barbaadu. Maaliif inni jiraachuun isaaniifuu jireenya. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a dhabame borumtaa Amaarri mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa Abiyyi Ahmad illee sa'a 24 keessatti caccabsee achi isaan guisa waan ta'eef kana ni beekanii saniifuu waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun kunuunfamuun meeshaalee mootummaan qabdu garagaraa argachuun uffata waraanaa akkasuma mootummaan guyyaa har'aan tanaa waraana isaatiif baasu argachuun miliqee mootummaa keessaa bahee dhaquufiin warra Amaaraa kana firraa ittiin cabsuu waan ta'ee qaamawwan kan amanutu jira. Qaama lameen kanaatu tokko waboo dhabamsiisuu barbaada tokko waboon immoo akka jiraattu barbaada. Waboon jireenyi waboodha jireenya mootummaa kanaati waan amanee jira. Saniifuu gaa waboo naannoo magaalaa Finfinnee magaalaa Amboodhaatti maadheeffatee iskuula keessatti kun bifa kanaan suuraa ka'ee jiru kana Kiiniyaa Marsaabeet keessaa opereeshinii mootummaan Kiiniyaa irratti bobbaafteen waboo dhabamsiifna jedhanii yaaduun waan dhugaarraa fagoodhaati. Qophii itti aanutti nu dabarsaa na waliin turuu keessaniif ammallee isiniin galateeffadha. Daawwattoota keenya walitti deebineeti jirraa gargaarsi nyaataa kan naannoo Booranaadhaatii fi Baaleetti osoo uummataaf hin raabsamin aangawoota mootummaadhaatiin kan saamamaa jiru ta'uun ibsameetii jira. Gaa naannoo Booranaadhaatti akka mootummaan amma duratti gabaasee dheengaddaa gurra isin buufnetti horiin qoftiin
horii miliyoonaa fi 300,000tu Oromiyaa keessatti sababii kanaan dhumee jira. Biyyi takka tan horii miliyoona tokko keessaa dhumee sadarkaa addunyaatti iyyattee gargaarsa gaafachuudhaatiitu isirra ture. Gaanuti if dandeenya qamadii oomishnaa, boqqolloo oomishnaa, bishingaa oomishnaa osoo jedhanii namaa miti beeladaanuu dhumee jira jechaadha. Booranaa fi Baalee qofa keessatti gargaarsi karaa biyyoota garaagaraatiin argame osoo uummata hin gahin aangawoota mootummaadhaatiin kan saamamee jiru ta'uudhaatu gabaafamee jira. Gabaasa VOAdhaan qophaa'e kana dhaggeeffanneetii walitti deebinan mallee like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatina. Obbo Garramuu Liiqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaati. Gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nu bakkeessatti akka ta'e dubbatu. Hongee wal qabatee sosochii uummataa uumameen naannoo Oromiyaa waliigala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan keessaa turan sana qaama kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka Booranaa, Baalee sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture. Kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkanii guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ofitti fudhatanii faayidaa isaanii fi harka keessa galfatan walumaa gala garuu fakkeenyaaf Baalee Bahaarra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kan dhaabatu ammallee ifufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii seeratti akka dhiyaatan gochaa jirra. Rakkoon kun kan itti mul'ata jedhame keessaa takka godina hongee godina Booranaa keessatti Mimmiita Shoomee itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati. Gara shanii aana jahinga aanaan wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf immoo aana irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seera dabalatee waajjirri godinallee irraati koreen ijaaramee qindaa'eetiin gaggeeffamee qoratamatu jiru. Aanaan Guchii keessa jira. Aanaan Yaabelloo, aanaan Waaqillee. Aanalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kun ammoo warri sunni shakkamaa dhaqeetiin seeraan laalamee koreen laalchisuun ammoo seeraan dhiyeessitee aana gar shanjaa akkasiin jirti aana sun keessa laalamuu jira jecha. Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessa jira? Hojjataa waajjira buusa gonofaas keessa jira. Hooggansii waajjiraalee jiraallee kan gargaraatti dabalamanillee jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaalleetti kan shakkamillee keessa jira. Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaatti jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaatee dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramuu Liiqaa itti aanaan buusa gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana, godinaalee Arsii lameen, Harargee Bahaa fi Lixaa fi Baalee Bahaa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan. Wantichi amma xinnaatee guddatee osoo hin taane akkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf buufata tokko keessatti gara kuntaala 20 kuntaala 32 kana kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Waliigala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuramu immoo daballee isiniif ibsina. Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan ta'e? Inni kun kan seera qoratu waajjirri abbaa alangaa waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetu jechuudha. Akka Obbo Garramuu jedhanutti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fidan miiliyoona nama tuqaa 5 oltu jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf. Tolee, daawwattoota keenya gaamma gabaasa VOAdhaan qophaa'ee waliin dhaggeeffanneeti jirra. Nama miliyoona 2.5tu Oromiyaa keessatti deeggarsa nyaataa barbaada. Osoo kuni akkanaan jiru deeggarsa uummataaf dhaqee Booranaa fi Baaleetti aangawoota mootummaadhaatiin hatamee kan jiru toora nama 53 qaqqabamanii mana murtiidhaatti dhihaachaa jiraachuu kanaatu gabaafamee jira.
Gaabiyya jalarraa qabee hamma gubbaadhaatti muusinnaadhaa fi olaantummaa seera maleeyyiidhaatiin cuuphamtee jirtu keessatti namni beelaan guyyaa guyyaan harca'aa jiraachuu kana argaadhaa jirra. Ammallee qophii itti aantutti nu dabarsaa na waliin tura. Tole daawwattoota keenya walitti deebineeti jirra. Akkumaan duraan isinitti himuudhaaf tattaafadhetti magaalaa Finfinnee keessatti finxaaleeyyii Amaaraa warreen aangoo mootummaa keessaa qabanitti fayyadamuudhaan Oromoota magaalaa Finfinnee irratti reebicha addaatu gaggeeffamaa jira. Finxaaleeyyiin kunneen akka jirutti magaalaa Finfinnee gubbarraa caasaa bulchiinsaa guutuu dhuunfatanii waan jiraniif duraanuu Adaanech Habiibeedhaa Amaaraaf tumsite waan ta'eef mootummaa yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti caaseeffamni guutuun caasaan dinagdeedhaa, caasaan siyaasaa, caasaan hawaasummaadhaa jara kanaan xaxamee waan jiruuf Oromoota qubsuma isaanii irratti miidhaa irratti gaggeessaa jiranii Oromoota hedduu rakkaa jiraachuu gabaasni nu bira gahee jiru ni addeessa. Gabaasa FBI gabaasa FIB Finfinneedhaan qophaa'e kana isin dhageessifna. Ammallee nu waliin tura. Karaa baanu maalitti baana kaleessa maal jettanii deemtanii haadhamu maal jettanii baanu jettanii ayyaana kanallee hollaa amma qabnus ta'u bunas danfifnu mana keenya keessa hollaa. Sa'aatii 24 keessatti namoonni 36 asirra jirtan sa'aatii 24 keessatti gadhiistanii akka baatan. Mana kana keessa bahaadha manni kuni isiniif miti yeroo tokko qotee bulaan kamtu jira nu hawaasa keenya malee. Kana achitti galaanuun jedhe kantiibaan. Kan baanuun jedhe immoo warra beetochi limaatiiti. Maaltu maal ta'e ammatu baala qaban jechuun nuti soomii irra jira. Amma nuti soomii keenya kana baatiin tun waggaa keessaa nu dhufti. Kanaaf xalayaan barbaachisaan ta'e seerri isaa guuttatee maaliif hin deemamne? Nuti arratti isaa 11tti dhufanii isaa 24 keessatti maali nuti? Billibii irraa dhufnee miti. Ijoollee lamaan qabaa lamaanuu gatee hin deemu ollaatti. Fuudhanii gadi baasanii mana hidhaatti dhaqee argee jechuudha ijoollee sanillee. Yoo qorqorrootti deebine jenne qorqorroo namni biraa bitate warri bitate san sharaa dhaabbateeti nama seenuu laallaa jaanitti dhahaa fudhatanii taa'an. Yoo qorqorroo san seennes lubbuu keenya abbata. Nama si jammar dura nurra gubee sin beeku. Adaraa keessan kan jedhu haadha keessanii ijoollee keenya simmana waan qabnu biyya nagaa keessa biyyatti dhalanne guddanne keessa waan akka kana nutti dhufuun isaa baay'ee cimaadha. Akka nu dabarsitanu isin kabaja gaafadha. Qophiin qophii sona seeraati. Dachee waaqni eebbisee uummata Oromoo badhaase keessaa magaalaan guddoon biyyattii Finfinneen wiirtuu yookaan teessoo dhaabbilee gurguddaa Afrikaa fi idila addunyaati. Magaalaan akkaan ho'ituu fi barbaadamtuu taate kun handhuura Oromiyaa bakkatti lafeenii fi handhuurri ilmaan galaanii fi goototi baay'ee itti awwaalamanidha. Magaalaan seenaa fi heeraan abbummaan ishee kan Oromoo ta'uun hin haalamne kun wiirtuu siyaasaa Itoophiyaa taatee jirti. Keessaayyuu ilmaan finxaaleeyyii jaarraa hedduudhaaf Finfinnee Oromootti ormoomsanii kan ofii isaanii taasisuuf yaaliin isaan gochaa turan har'allee hundee gadi fageeffataa waan jiru fakkaata. Ekeraan isaan ittiin dhaadhatan falaasamni isaan waa'ee Finfinnee irratti bocan inni jedhamuu fi inni godhamaa jiru fardaa lafa ta'aa jira. Qophii keenyarraa keessatti shaggar baddaa boolee bulbulaatti qeeqotee bultoonni Oromoo warra akka Sooraa Lumee fi kan biroon qamadii fi xaafii qotachaa turan irratti
dararaan ilmaan Oromoo irra qaqqabaa jiru ragaa qabatamaan komii namoota foddaa TVFIB kanaan mul'achaa jiraniiti. Ebila 11 bara 2013 bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa 12tti halkan waxxeessa balaa ibiddaa Boolee Bulbulaatti mudateen manneen ilmaan Oromoo abbootii warraa 36 xab jedhee gubate. Balaa ibiddaa qaqqabe kanaan namoonni kunneen qabeenyaa fi waan uffatan waan itti jiraatan hundaa dhabanii lubbuu isaanii qofaadhaan keessaa ba'uu dubbatu. Balaa ibiddaa kanaaf kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee namoota kanaaf warra birmatan keessaa tokko ta'uus namoonni kun ni dubbatu. Maqaan koo Shawaayyeen jedhama. Boolee Bulbulaatii dhufnee barada 12 waggaarraa manni nu jalaa gubatee ture. Miidiyaa irratti dabarfamee ture. Achirratti kantiibaan dhuftee mana nu kennite. Achi keessaa yeroo baanu miini nu bahe tokko hin jiru. Maan kan takka jechuudha. Nu bichaa bahe. Nuyi fi lubbuu keenya fi daa'ima keenya bichaa bahe. Kana booda baga sin nu baatan. Baga namni nu bahe. Baga miini gubate waan godhamu qabu hunda sin gargaara. Sin bukkee jirra. Kanaafuu waan sin gargaaru qabnu hunda sin gargaara nuun jettee yeroo san dhaabbattee argamte. Yeroo sanitti gandi sun homaa sinii gochuu hin dandeenye nuun jedha. Mi'a keessan bichaa galmeechisa malee nuyi homaa sinii gochuu hin dandeenye. Jedhanii kifla katamaan immoo dukkaannaa buufii jedha. Odoo isa eeggachaa jirru isheen dhuftee mannaa kennamuu fi qulfii kennaafiti koreewwan bakka bu'aniiti qulfiin kennamee fi mana sanitti haa galanitti mana isaatti nu galchite. Ayyee maqaan koo Sanyii Tolawaaq magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa 12 irraatti kan inni dhufe. Kan dhufneef immoo waggaa darbe gaafa guyyaa 11 baatii 8ffaa 2013 jechuudha. Mana waliin naannoo tokko kan mana maxxalayaa beet kan jedhamutu jira naannoo keenya. Mana hedduutu jira ture. Akka carraa ta'ee guyyaa sanatti manni 36 abbaa warraa fi immaa warraa jala manni 36 guutuun daaraan walaa ta'ee kanaan osoo jirruuti bulchiinsi aanaa bulchiinsi kutaa magaalaa dhaabasanii abbootii qabeenyaarraa gargaarsa funaannee mana sharaa yookiin waan tokko asitti isinii ijaarra jedhanii sa'aatii jiranitti kabajamtuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dhufanii mana kanaaf nuti baga lubbuun namaa bahee qabeenyi barbadaa'e homaa miti. Qabeenyi bakka bu'aa osoo lubbuun namaa baheera ta'e yoona kana akkasitti dhaabannee haasa'uu hin dandeenyu ture. Kanaafuu homaa miti jabaadhaa osoon ani achiitiin ka'itiin koree waa'ee keessaniif dhaabbateeru jira waan ta'eetiif jireenya kanaan dura jiraachaa turtaniitii olitti jiraachuu jabaadhaa jedhanii nu jajjabeessanii gara kondominiyeemitti akka gallu nu ajajanii deemanii. Aadde Adaanach Abeebee kantiibaan magaalaa Finfinnee balaa ibiddaa akka tasaa mana keenyarra ga'e kanaaf gadditee quuqamuudhaan furtuu kondominiyeemii nuuf kennite osoo keessa jiraannu yeroo kiristaanoti ayyaana Faasikaatii fi musliimonni ammoo tsooma ramadaanaaf qophaa'aa jirru ebila 11 bara 2014 galgala dhufanii sa'aatii 24 keessatti ba'aa akkattiin jedhame kan himatan jiraattonni kunneen dubartiin ulfaa dhukkubsataa fi ijoollee reefuu dhalattu fudhannee ba'uudhaaf dirqamnee jedhu. Akkuma sanaan guyyaama sana bulchitoonni aanaa fuudhanii dhaqanii kondominiyeemii sanatti nu galchanii galgalarra dhaabbanni fannoo diimaa firaashii maal nu fidee libsii faana jechuudha. Mana sanatti achumaan nyaata beestaalitii maal nu fidan nu nyaachisanii osoo jirruuti waggaa tokkoof wayii achi teenyee osoo jirru gaafa mana sana itti deemnee manni suni akka adeemsa kaffaltii mootummaatiis kaffallee yookiin kiraa kaffallee waraqaan akka nu harka ga'uuf waraqaan abbaa manummaa akka nu harka ga'uuf iyyannee gara kutaa magaalaattis waajjira kantiibaattis osoo deemaa jirruuti gidduutti jeequmsa garaagaraatiin kutaan magaalaas maalis biiroon keessummeessaa hin turre haala hin beekamneen gaafa waggaa keenyaa gaafa 11 baatii 8ffaa 2014 galgalarraa naannoo sa'aatii 11tti ይረዷቸዋል። የአካባቢ ሰዎችንም እናስተባብራለን። ዋናው በመትረፋችሁ እናንተ ባለመጎዳታችሁ ባለመቃጠላችሁ ደስ ይበላችሁ። qaamni olaanaan magaalicha bulchuu kantiibaan Aadde Adaanach Abeebee
mana laattiif kana keessaa ba'aa jettee utuu nun baasin finxaaleeyyiin caasaa manneen keessa jiran Oromoo addaan fo'anii ba'aa nun jedhanii jedhu. Namoonni kun xalayaan seera qabeessa ta'e osoo nun qaqqabin dirqamaan keessaa baafamaa akka jiranis himatu. Sa'aatii 24 keessatti namoonni 36 asirra jirtan sa'aatii 24 keessatti gadhiistanii akka baatan han jedhamu finxaaleeyyiin Amaaraa warri beela manneen kutaa aanaarraa fi kutaa magaalaarra jiran shira nuti xaquutiin guutoonni warroonni manni jalaa gubatee achirra jiru Oromoota waan taanetiif manneen keessa warri jiran immoo finxaaleeyyii Amaaraa ta'uu isaaniirraan kan ka'e shira nuti xaxanii sa'aatii 24 keessatti ba'uu qabdu jedhanii nutti maxxansanii. Sa'aatiidhuma galgala maxxansanii ganama ba'a jedhanii nuti illee hin baana ba'umsa yoo hin dinne wanti kanaan dura nu gaafanne sun nu qindaa'eera bakka irra nu ooleera jennee gaaffii gaafannee kana biratti immoo ayyaana waggaadha. Kaan da'ee ciisa, kaan midhaan xinsifatee, kaan immoo farsoo naqatee, kaan buddeena isaa toshaa jira. Bukkoo mukaa'ee mana jira. Dubartii deessee ciiftu, daa'ima dhibamee ciisu, inni kaan daa'ima dadhabaa shibaa baatee jira. Ijoollee kanatti am goona. Mana kanatti otoo galle manni kun dhaqnee ilaallanne maal akka ta'e iyyuu. Rakkoo waggaa darbee yeroo balaan nurra ga'e sababii balaa kanaa qorannee sin beeksifna jireenya kanaa olii jiraattu nuun jedhamullee waadaan nuuf galame kun cabee argamee jedhu. Hanga waggaa tokko achi keessa turre. Gaaffii adda addaa gaafachaa turre. Mana saniif waan godhamuu qabu kifiyyaa keessa soo nu galchan jennee gaafachaa turre. Achirratti deebiin arganne yeroo baay'ee deddeebine jechuudha. Irdaataan nuu kennamirree hin jiru. Lubbuu keenya bichaadhaan baanee mastaawashaa baay'ee achi keessaa qabna wanni nu fudhannee baanee hin jiru. Achirratti gargaarsi saniyyuu hin gaafannee manuma san bichaa gaafanne. Gargaarsi nu godhames hin jiru hanga har'aa kanatti. Gaafa guyyaa sanii shaama ibsannee waliin gadda dabarsine san gara gammachuutti jijjiirree bara kanammoo waliin dabarsinee uummata nama 36 kana waliin waan qabnu walitti buusnee shaama ibsannee odoo qophii irra irruu nu bilbilan. Boru sa'aatii ganamarraa kaastanii mi'a keessan guurrattanii gara mana keessanitti akka deebitaniidha. Nuyyuu guyyaa gaddaa san gammachuutti jijjiiruuf kabajuudhaaf irra jirranneet bulle gaafsan barii ganamaa dhufanii immoo ba'uu qabdu. Ba'uu qabdu manni keessa isinii ijaarame qophii ta'e manichi nurraa fudhadhaatii itti galaadha. Nuyi hin gallu hin jenne ayyaana kana nu dabarsaati. Baarreen gaddaas waaqni nutti fidee waan godhanne hundi dhabnee achi keessaa baanii. Amma immoo gadda barreen gaddaa san maaf nu yaadachiistu. Biyyaansa akka namummaa keessanitti irree nu yaaddanii nuuna saabdanii sinis nama nus nama. Ani omtii amma nama hoosisaaru waan baay'ee garaa koo keessa qabaa jechuudha. Ijaa dhukkubsattu bara keessan qabaa. Amma waggaa kana jechuudha. Gubanneetiyyi amma waggaa keenya akkana jedhanii jarri dhufanii kottaa bahaa jedhanii amma nu baasanii karaa baanu maalitti baana kaleessa maal jettanii deemtanii haadhammoo maal jettaniiti baanu jettanii ayyaana kanallee hollaa amma qabnus taa'u bunas danfifnu mana keenya keessa hollaa hin baanu jenne itti kadhanneen dagana deemanii boorummoo karaantiniitiin karaa koree keessanitti ergaa arganne nu ta'a jechuuttis hin dandeenyu. Dhaqneetii mari'annee karaa koree keessanitti waan tokko isin dhageessisna nu jedhani. Ishi jenne kaleessa amma utuu hin beekin nu jechuudha. Mana keessa qansiraa kan deemu deemeera kan hin deemnes mana keessa jira. Kan dhukkubsataas immoo mana keessa qabu immoo calleen mana keessa taa'ara. Dingata dhufaniitiyye inni akkana gadi bulu amma poolisiiniif intiniin dhufee nu naa ilaalu maamilli kun irriifan ani nyaata kootu. Ilma mataan na cabe dhugaa. Amma mucaan kun achi gaara jirti. Dhufteeti amma kottu naan jetti. Maali hundees maanni kaleessa dubbanni haadha maaltu nutti fidanii dhufanii laatan naan jedhu. Jaarsiinis duukaa jiru, federaaliinis duukaa jiru, poolisiinis immoo akkasuma jiru. Amma naarra fadhee mataa kootiyyuu jechuudha. Maal balleessine? Maal balleessine waan akka kana nurratti godhanii jechuudhaan mucaa koos immoo dhukkubsataa kana mana keessatti ishiidhaa heddatanii waan meeqaan ta'an jira kun manni 36 kan beeku waan meeqaan namni gargaaruu hin qabu. Waraqaa taashigwal han jedhamu harkatti baatanii kollaa faana keessaa yaa'aa jedhanii federaalonni nutti dhufanii nu dirqisiisanii jechuudha. Nuti iyyaa nu gaaffii gaafanni irraa akkamitti yaana eessatti yaana
maaliif kaleessa akkas jedhamne shiftoota miti nuti namoota aanaa kanaatiif wareegama guddaa kaffalaa turredha. Saboo ayyaanota garaa garaa irratti yeroo ayyaana irreechaa masqalaa ayyaana ximqataa nageenya kabachiisuu irratti warra shoora ol aanaa taphachaa turedha. Akkamitti akka diinaatti ilaalamni. Maqaan koo Fufaa Addunnaan jedhama. Bakka nani dhufee aanaa 12 bulbulaa bakka jedhamurra. Dhimmin dhufnee fi miidhaa guddaan nurra ga'ee gaafa guyyaa 11/8/2013 dhiibbaa guddaa rakkoo guddaan nurra ga'ee balaa tasaa nurra ga'e. Balaa suni qaamni mootummaa hin qulqulleessina jedhanii mana keenya gubatee qaama keenya duwwaa qullaa manaa baane maatii keenya dadhabaa araasii baanneet qullaa baanee akka hojii dhaabbaanneetti qaansiraa hojjennee bullaa waan ta'eef akka baaneetti gizee gallu manni keenya gubataadha. Qaamni mootummaa marsee jira wanta sana waan takkitti waan fudhannee baanee jiru. Qaama mootummaatiin maal jedhanii turanii waadaan isaan nu galan tokkoon jireenya kana caala fooyya'u jiraattu waadaa galamee ture waadichi hin jiru. Lammaffaa irratti qaamni mootummaa qaama miidhaan kana sinirraan geessise sababa gahaa ta'e qulqulleessineet sin barsiifna yookiin qaama barbaachisu barsiifna jedhamee turan. Amma ammaatti hin baramne. Eessaan akka nutti dhufe miidhaan kun karaa kam akka nurratti ga'e hin beekamne. Qaamni mootummaa kun hin barsiifnes waan tokko hin geenye. Nuti duraan nuti bakka iddoo biraa turree mana qorqorrooti. Manni qorqorroo san waan gubee hin beeyne nuti. Dhimma nu gubees hin beeyne. Qorqorroo san nuti akka ciisu jirrutti ganama subii silaa karafneen ichiin hafnu nama qaama irruu jira. Iyyinee ganda dirmannee qaama irruu sanis irraa fuunee moggatti baanee ni biranni keenya guututti gubate. Kabajamtuu Aadde Adaanesh Abeebee haa kabajamtuu haa ulfaattu osoo sabsabaarra jiruutiin akkana jechuu dhageenyaan isinii dhufee hedduu haa galatoomtu jettee dhuftee akkasitti baga lubbuun keessan bahee baga jiraattanii lubbuu keessan kaafe tirfii min jiraanis waan feetan isiniif hin godhaa isiniin gargaara isiin nama rakkataa hunda gargaarti ubrii isii aayidoo ilmee isii aayidoo akkasitti hoodha kondominee midhaqaa jettee qulfii nuu laatte. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti yeroo itti balaa waggaa darbeerraa hafuu keenyaaf rabbi galateeffachuuf qophiitti jirru humna federaalaa guuranii nutti fidanii jiraattota magaalaa kanaa taanee osoo jirru sababa oromummaa keenyaaf mana seeraan kantiibaan nuuf kennite keessaa baasanii nu hidhanis jedhu. Isaa booddee bulanii hoggattoonni aanaa namoonni muraasni dhufanii galgalaasaa maxxansinee turre. Kanaatiif sagalee keessan dhaggeeffanna jenneetu dhufne. Amma ni baatu moo hin baatanii nuun jedhanii gaafa nu gaafatan bahuun hin dinne nuti gaaffii gaafanneerru qabna. Lammaffaa immoo ayyaana waggaatti kan fuuldura keenya jiru. Namni bukoo bukeeffateera, farsoo naqateera, keneettoo naqateera. Ayyaana waggaatiin bardeen gaddaas mana onaa keessatti kabanye. Guyyaa gadda turre. Waggaa har'aatti akkamitti guyyaa waggaa isaatti nuti waaqa waggaa kana ibidda keessaa nu baaste har'a asiin nu geesse. Bardeen gaddaa qabeenyi walaa barbadaa'e malee lubbuun nu waamaan walaa hin baane. Kanaaf galata kee jennee guyyaa galata galfachaa jirrutti waan akkasii nurratti hojjetame. Namni kan jiraatu xiinsammuu jiraata. Qabeenyaan miti. Xiinsammuu keenya baay'ee miitanii akkamittiin akkas nu gootu ayyaana waggaa dhufaa jiru gaafa jennu nuti murteessuu hin dandeenyu. Horee hojii raawwachiistuu nama 5tu jira. Isaaniin mari'anneetu karaa koree isinitti himna jedhanii nurraa deeman jechuudha. Guyyaa gaafa roobii gaafa guyyaa 12 jechuudha. Maaltu maal ta'e ammata baala qaban jechuudha. Nuti tsoomii irra jira. Amma nuti tsoomii keenya kana baatiin tun waggaa keessaa nu dhufti. Waggaa qaaliidha. Sa'aatii 11 halkan tsoomneeti sa'aatii 12tti furu. Yeroo deddeemuu hin dandeenyu yeroo gatteenye namayyuutu du'aa godhatee rabbi kadhatu amma kun eega ganama deemne ilaan maantanaa tsoomiidhaan hin deemu jira. Kaniin salaataas hin salaatin kaniin tsoomiin kiyyalleen akkasumatti naa jiru jechuudha. Akkasitti fuudhanii ichi akkasin nu godhanii ammatti baatan malee federaala isaan fidan addunyaa guutuun namanga kanaaf miti. Yoo biyya tana guutuullee ta'e namni federaala dila san hin fitu. Nuti ilmaan Oromooti isaan ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo irratti nuti yakkan uuman biiroo mootummaa cabsinee qulfii hin fudhanne. Kabajamtuu Adaanesh Abeebee nama hundaaf kannite. Hagalaana fuudheef kannite. Hamanni irraa gubateef kannite. Isaan san deebi'anii bahaa jaaniini hin jenneen. Nuti maal taanee waan Oromoo taaneef. Otoo jennee gaafannu eeshii jedhanii gaaffii nuti gaafanne kanaan nu biraa deemanii ganamasa hin baanu jenneen dinne hin baana jenneeni federaala gamanaan nutti waamanii
qajeelfama nuu kenname bira otoo nuti hin dabarre otoo nuti hin bitan nyaanta federaala nutti fidanii qaama nutti fideen beeknu qaamni mana kana nuu kenne habaan jarri kun jedhee xalaan kan nuu barreeffameen jiru zin jedhanii afamu sinitti garagalchanii jennaan attamitti baana kaleessa rakkoo keenya sinitti manneerra har'a moottamitti ba'uu dandeenyannaan yaa koottaadhaanii afamu sinitti garagalchanii nafsii keenya fuudhanii poolis dhaabaatti haranii nu naqan. Jiraattota magaalaa kanaati barnuti. Saba Oromoo waan taaniif qofaa miti kan akkana dhiibamuu qabnu. Miti aanaa keenya irratti hoggaa jiran mootummaan nu gargaaraa jiran haa ta'u rakkoon qabu dhabni waan tokkoo miti. Immoo hojjennee keessaa ba'aa jirra jechuudha. Haalli isaan itti deemamaa jiran immoo haala gubbarraa ajajamne eenyu gubbarraa ajaja xalayaa miti qaama mootummaati miti isaan. Eenyu wajjin immoo abbaattu ilmoo ajajaa jira. Qaama mootummaa kan uummanni filate miti qaamni kun. Kanaaf xalayaan barbaachisaan ta'e seerri isaa guuttatee maaliif hin deemamne? Nuti arratti isaa 11tti dhufanii isaa 24 keessatti maali nuti? Biyya irraa dhufne nuti qaama biyya biraarraa dhufne jiraattota magaalaa kanaati miti nuti jiraattota aanaa 12 miti bulbulaa keessatti jiraachaa jira miti arraan tana maal ta'eeti wanni kun nurratti gagaahamaa jira maali dhiibbaan isaa dilli kun? Ishii nu asitti akka namummaa keenyatti murteessuu hin dandeenyu garuu sinii gaddineerra waggaa kalee ta'urra hin beeknu. Kanaafuu koree keessan koree durataa keenya inni durataa keessanitti bilbilleessanii himnaadha. Ishii isatti bilbilanii himamneet qaansaraa keenyatti deemne gana. Bilbileetti ammaan wanna aramaa turannaan lakkee homtuu hin jiru. Amma homtuu hin jiru nuun jedhe. Ishii bakka wajjin deemaa jira waan jiru immoo naa bilbilee deemne. Hoggaan takka turu ijoollee lamaan qabaa lamaanuu gatee deema ollaatti. Fuudhanii gadi baasanii mana hidhaatti dhaqee argee jechuudha ijoollee sanillee. Namoota 30 kana gaafiif deebii malee mirga qabna mirga keenya odoo gaafachaa jirru ijoollee keenya wajjin hunda keenya iyyuu ana bichaa miti dhibamaan hin jira araasin hin jira garaatti baatu hin jira dadhabaa jaartiin hin jira haati isaanirree kan bira dhufanii ciisan hin jira isa hunda fuudhanii deemanii mana hidhaatti nu galchan. Gaafa facaasaa ayyaana ooltanii baatu jedhanii dargaggoonni aanaa baay'een isaanii nu gargaaranii isaan akka wabiitti nu bukkee dhaabbatanii ni baatu. jedhanii nu mallatteessaa maal jedhanii waraqaa adii irratti nu mallatteessanii nu baasanii nuti kanaatiif keenya nuti furmaata argachuutiif gara kutaa magaalaattis gara waajjira kantiibaattis naanna'aa jira. Otoo furmaata achi hin argatiin hayyoonni warroonni siyaasa hoogganan sa'aatii isaan leenjirra jirantu walga'ii irra jiraniiti. Humni hin beekamne humni finxaaleeyyoota kun poolisii ajajuutiin federaala ajajuutiin sa'aatii hooggantoonni siyaasaa hin jirretti shira akkasii nutti xaxanii akka nuti miidhamu nurratti go'anii. Kanaatiif dhugaa kana uummanni biyyattii akka nu beekuu fi waggaa tokkoof mana aadde Adaanach Abeebee furtuu laattee itti galle kana kaffaltii nurraa eegamu kaffallee keenya godhanna jennees yaalii taasisaa osoo jirru gaaffii keenyaaf deebii dhabnes jedhanii himatu. Ammallee lubbuu keenyatti bakka sanitti shakkii addaa qabna waan ta'eef hin sodaanne. Lammaffaa irratti akka lammaffaatti gaafa guyyaa 25 ji'a 9 iyyata waajjira kaantibaa galfannee turre. Maali gaafiin keenya gaafiin nuti gaafanne gargaarsa adda ta'e liyyuu keessiidhaan gargaaramnee kaffalleetoo manni kun mirkanaa'uu qaba keessa jiraannee dhiibbaa addaan nurra ta'e miidhaa namarratti ta'e hin beekne ta'e qullaa keenya baane waan ta'eef gaafiin nuti gaafanne iyyanne nuti iyyanne yoo danda'ame ta'e kiffiyaa kaffalachaarra mana san keessa jiraannaadha malee waan biraan qabu. Gaafii keenyaaf deebiin arganne. Mana kana keessa bahaadha manni kuni isiniif miti yeroo tokko qotee bulaan kamtu jira meenu hawaasa keenya malee qotee bulaan kamtu jira duraanu qotee bulaatti buqqifamee achirraa ka'ee miti amma immoo maaltu ta'e deebi'e adeemsa kana hin eegganne isaaniyyuu adeemsa kana hin eegganne nuti kallattiidhaan kantiibaa magaalichaa kaabineedhaan murtaa'e wanni kun olirraa miti murtiin isaanii yeroof isaa ta'u zalaaqis haa ta'u nuti wanni jechaa jirru maali adeemsi kun sirrii miti adeemsa waada nu galame saniin haanuuf deemu. Yeroo Oromoon Oromoo bulchaa jirutti kun nurra ga'uun nutti dhaga'ames jedhu qaamoleen miidhama isaanii FIB'tti matan kun. Nuti Oromoo ta'uu keenyaaf akkana ta'u hedduu Oromoon nu bulchee Tole daawwattoota keenya egaa walitti deebineetii jirra. Oromoo irratti akkana yaaduun hedduu nu gaddisiisa. Daawwattoota keenya egaa walitti deebineeti jirra. Viidiyoo kana FBI seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessanii. Haalli uummanni keenya keessatti dararamni magaalaa Finfinnee keessatti irra gahaa jiru hedduu ulfaataa ta'uu gamanumaaniin
isin hubachiisuudhaaf viidiyoo kana isin daawwachiise maaliif Oromoo ta'anii magaalaa Finfinnee keessatti jiraachuu kan hin dandeenye ta'uu hawaasni amma isin asitti argaa jirtan kun himachaadhaa jiranii. Wayita Amaaronni magaalaa Finfinnee keessatti dindila jala rafan wal gurmeessanii bakka garaagaraa jiran mootummaan karaarra guuree manneen kondominiyeem magaalattiin qabdu kannee fi dalaganii amata 50 amata 40 keessatti qarshii muraasaan akka firraa kafalan isaan godhaadha. Ammoo ilmaan Oromoodhaa kanuma bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa Adaanech Habiibeedhaa manneen isaanii haqaamni irra gube hin beekne maftaa kannitee fi kondominiyeem keessatti isaan galchitee kun asitti jiraadhaa jetteen dhufanii bahaa as keessa jedhanii lakki bakkitti waan hin jiru manni kuni kondominiyeem mootummaadhaatii xiqqeessinee firraa kafalaadhaa mana kan keenya godhannaa osoo jedhanii guuranii mana hidhaa geessanii manneen hidhaa irratti poolisiin federaalaa guuree manneen hidhaa geesse manneen hidhaa irratti miidiyaan FIB'n sagalee isaanii kana hunda qabee jechuudha. Haalli Oromoo irratti deemaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti isa kana akka Amaaronni suutaan lafa qabsiifamaa jiranitti hojiin mootummaadhaa hawaasummaadhaa dinagdee biyyattiidhaa guutuutti lafa qabsaa jiranitti ilmaan Oromoo irratti reebichi akkanaa gaggeeffamaa jira jecha. Namoota magaalaa Finfinnee keessatti sirnaan mana ijaarratee hayyama itti baafatee keessa jiraachaa jiru kan manni irra diigamee magaalaa isa keessa jiraachuu dadhabee firraa deemee faatu jira. Shari'aa godhee mugudee dadhabee firraa deemee faatu jira. Yani namatti himatus dhabee magaalaa Finfinnee keessatti rakkoo akkanaatiif deemaa jira jechuudha. Kanaafuu ammallee qophii itti aantutti nu dabarsa. Na waliin turuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Like, share, subscribe waliin. Guyyaa Khaleedhaa caamsaa 3,2022 sadarkaa addunyaadhaatti guyyaan joornaalistoota addunyaadhaa kabajameetii oole. Guyyaa joornaalistoota addunyaa kabajamee oole kana irratti Itoophiyaan sadarkaa sadaffaa addunyaatti sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu tahuu ibsameeti jira. Reebicha addaa joornaalistoota irratti gaggeessuu keessatti Itoophiyaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu tahuun ibsameetii jira. Mee gabaasa VOA'dhaan qophaa'e kana ammallee dhaggeeffanneeti walitti deebina. Sadarkaa addunyaatti sadaffaa irratti kan argamtu tahuudhaatu dubbatamee jira. Joornaalistoota reebuu keessatti. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuun sadarkaa sadaffaarra akka jirtu. Kunis labsiin yeroo hatattamaa ega labsamee booda lakkoofsi gaazexeessota hidhamanii dabalaa deemuusaa gareen mirga gaazexeessotaa falmu yookaan CPJ qindeessituu sagantaa Afrikaa akka ta'an Anjalaa Kyuntar ibsanii jiru. Erga labsiin kun kaafamee booda garuu gaazexeessonni hiikaman jiru jedhanii. Right now, we're very concerned about the fact that there are 2 journalists from the Oromia News Network. Dhimma kan nu yaaddessee jiru gaazexeessota lama kanneen Oromiyaa News Network yookaan ONN hojjetan hidhamanii himannaa jabaan irratti dhiyaate tarii adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkaan nu yaaddesseera jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasu gaafannaa jedhan. Gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalamee hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirrii hin taaneef qabatamaa hin taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii
it does not help when you have censorship and when you only have one narrative which is coming from Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokkorraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaru hin qabu. Yeroo kun ta'u immoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru. Hangi tokko ajjeefamuu malu. Mirkanii garuu hin qabu. Seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota 2 hidhaa keessa jira jechuudhaan Aanjalaa Kiyuntan CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya televezyiyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture. Amma garuu as United States keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa haala walabummaa pireesii biyyaa irratti haasofsiisee jira akkas jedha. Keessattuu bara 2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname san hawaasa pireesii gaazexeessota biyyattii san keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Haa ta'u malee achi booda haalli pireesii yookiin walabummaa pireesii biyyattii kan bara EPRDF yookiin bara addaa'uu ture san caala hammaachaa dhufuudhaan yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya gaazexeessotaaf biyya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas pireesiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedhee nama amanta. Fakkeenyaaf waan akkamii gahaa gaazexeessotarra muuxannoo ofii keerraas kaate? Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jaratu si murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufnu waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiisan ta'ee hafee jira jechaadha. Asirratti gaazexeessaa Mubaarak mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda? Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummichi ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as United States of America yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee uguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaadha. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti inni isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dhugaa irratti jiraachuudha. Gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawuu dhabuu danda'a yookaan toluu dhabuu danda'a. Professionalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba. Kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaan irra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana. Tolee daawwattoota keenya gabaasa sadarkaa addunyaadhaatti guyyaa joornaalistoota addunyaa jedhamuudhaan beekamu kan qophaa'ee isin daawwachiifneeti turre. Wanti as keessaa nuti fudhachuun nu barbaachise maali Itoophiyaan akka sadarkaa addunyaadhaatti joornaalistoota reebuudhaan sadaffaa irratti kan argamtu tahuu gabaasni mootummoota gamtoomaniitiin kenname kuni addeesseeti jira. Isaan keessaa Dassuu Duulaadhaatii fi Biqilaa Amaanuudhaa warreen miidiyaa ONN hojjetan yakka sila nama ajjeesu mootummaan saniin isaan himatee jiraachuu gabaasa kan keessatti qeeqameeti jira.
Itoophiyaa keessatti namni 15 ol sababii joornaalistii ta'an qofaaf kan hidhaa jiran ta'ullee gabaasni kuni eereetii jira. Itoophiyaan sadarkaa sadaffaadhaatti argamuun isiidha. Biyya san keessatti hangam takka walabummaan pireesiidha kan hin jirre tahuu namatti agarsiisa. Warra feesbuukaa fi tiwiitara gubbaa deemee qondaalota mootummaadhaa warreen ji'a ji'aan minda horiin mootummaadhaa horiin uummataa kafalamuuf ramadee feesbuuk kana biratti cufaa jiru. Biyya san keessatti pireesii ni kabajan jedhanii eeguun waan addaati. Kana achumatti bira hunnaa lammiileen Oromoodhaa magaalaa Jijjigaa irraa bara 2018 keessa buqqifamanii turan deeggarsa gurmuun baha Oromiyaa isaaniif taasise irratti kan gammadanii jiran tahuu gabaasni isaan biraan dhaqqabee addeesseetii jira. Guyyaa lama duraas gabaasa baruudhaan achirraan dhaqqabee isinii dhiheessinee turuun keenya ni yaadatama. Amma isaan keessaa namni Uummanni sun jedhan. Warra isaati. Warra aanaa Doobbaadha. Doobbaadha. Isirraa naannoo Somaalee irraa buqqatanii? Naannoo Somaalee irraa buqqa'an. Jijjigarra. Akkamiin jiru amma? Akkaniin jiru malee isin gubbaadha dhaabbattanii akkana nu laalu baattan harka keenyaa kun bishaanuun dhugu tanumaafuu galatoomaa isinii rabbi sinaa jiraachisu ilmaanii wajjin umrii sinaa dheereessu. Naam gargaarsi isin kun amma kam takka? Gargaarsi nu kun daqiiqaa loqaa takka. Roobsa koo abdaa lama. Seetti gaalonaa tokko. Ayyee. Rabbi sinaa jiraachisu. Maatii meeqa qabdan? Maatiin xiyyeessaa shani. Lama immoo na bira jirtu. Waanuma jira hima dhuna jeenitiin nama sadeen kiyya dubra kiyyalamee. Akkoon qomaa. Akkasi. Uummanni keessa kun uummanni isin gargaarsa isin arge kun uummata biyya alaa jiraatu Kanaadaa jiraatan. Kanaadaadhaa uummata keenya beelee jira rakkachuu jiru jira jedhanii isin jaalatanii isin erga walitti dhufanii gurmuu baha Oromiyaati. Isaan kana maal jettaan? Isaan kaa albumaan kiyya rabbi sinaa jiraachisuunis babal'oo fi duniyaa guddoo rabbi haa qananiisuun jedha. Amiin amiin. Rabbi isaan geessu. Akkasigaa daawwattoota keenya viidiyoon amma isin daawwachiifne kuni dhaamsa achirraa nu dhaqqabee gurmuun baha Oromiyaadhaa eega ijaaramee eegannaa lama keessatti bara dabree 2021 Wallootti gaafa nafxanyoonni yookaan finxaaleeyyiin Amaaraa manneen Oromoodhaa 8,000 gubanii Oromoota 80,000 manarraa alatti baqachiisan isaaniif gargaarsa guddaa gurmuun baha Oromiyaa taasiseeti jira. Akkasuma bara dheengaddaa Maarchi 7 2021 Yamanitti manneen hidhaa keessatti Oromoota ibiddaan gubamaniif warreen irraa hafaniif gargaarsa taasiseeti jira. Ramadaana kana 15 Eblaa 15,2020 takkatti miseensota isaa Haamiltanii fi Kichiraan akkasuma Torontoo keessaa bakka takkatti walitti fiduudhaan sirna soomana waliin furuudhaan taasiseefiiti jira. Gurmuun baha Oromiyaadhaa sadarkaa guutuu addunyaatti gurmuu baha Oromiyaa idil addunyaa jedhamuudhaan ijaarameeti jira. Gurmuu sadarkaa idil addunyaadhaatti jiru kana akka abbaa gadaadhaatti namni gaggeessaadhaa hojii isaa guyyaa guyyaan gaggeessaadhaa jiru abbaa urjiidhaati. Inni amma gargaarsa magaalaa Bordoddeedhaatti hawaasa Oromoo magaalaa Jijjigaarraa 2018 keessa Abdiilleedhaa fi waraana TPLF buqqifaman kanneeniif deeggarsa taasisa kuni gurmuu baha Oromiyaa damee Torontoodhaatti inni Ahmad Qawweedhaatiin hoogganama. Daawwattoota keenya kanumaaniin gara dhuma qophii teenyaa dhufaadhaa jira. Gabaasa guyyaa dheengaddaa isinii gabaafne keessatti Ikraam Jamaal Ibrahim Muhammad abbaa isiidhaa. Ganna 18 hin agarree jettee waywaachuu isiidhaa gabaafnee turre. Amma abbaan isiidhaa Jamaal Harruu nama jedhamuudhaan beekamu nama Oromoo nama beekamaa ilmoota kan Somaaliirraa qaba akkaan itti si qunnamuun dhabee jedhee waywaachaa turuu gabaasni
HNN argatee mirkaneesseetii jira. Gaa dhihoodhatti addee Arafaat Jibriil itti gaafatamtuun mirga namooma Oromoodhaa dhimma kana faana buutee kan wal qunnamsiisuudhaaf jiraatu tahuu gamnumaaniin isin hubachiisa. Gaa hundumaafuu uummata Oromoodhaa wanniin dhaamuu fi barbaadu wanniin beeksisuu barbaadu Ikram Jamaal Ibrahim Mahmad abbaan isiidha. Nama Oromoo nama beekamaa Jamaal Kharruudhaa jedhamuudhaan nama beekamu. Nama ulfaataa nama kabajamaa inni nu iyyaafataadhaati ture. Gaa akkuma isin iyyafataa turtetti dhaamsasiidha gara Egeree News Networkidhaan tamsaasne. Gaa guyyaa lama booda dhaamsa kana arganneeti jirra jechaadha. Gaa bifuma kanaan namni bade yoo jiraatee nutti ergitanii nulleen akka itti dhaamsa keessan hawaasa nama silaa isin barbaadan bira akka gahu godhuudhaaf ni tattaafanna. Gaa qophiin keenya inni arraa kana fakkaataa qophii akkanaatiin gaafa biraa hamma walitti deebinutti nagayaan nu tura.